Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota peejii Oromoo Teeknooloojii App baga nagaan jiraataniin isiniin jedha. Egaa har'a kaniin dhufe sagantaa kiyyaa miti xiqqoo peejii keenya fi akkasuma YouTube chaanaalii keenya warroonni hanga ammaatti hin argin liinkii isaanii viidiyoo kanaa olirra jira. Liinkii san irratti tuquudhaan peejii keenya fi chaanaalii keenya jechuudha kan YouTubeedha argachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf peejiin keenya Oromoo Teeknooloojii App kan jedhu kuni ifaa banamee guyyaa 10 moo akkas gahee jira. Hanga ammaatti nama 3,500 oltu laayikii godhe. Warroonni hanga ammaatti laayikii gootan hedduu galatooma isiniin jenna. Ammallee warroonni hanga ammaatti laayikii hin godhin peejii kana Oromoo Teeknooloojii App jettanii sarchii godhuudhaan piroofaayiliin isaa kana fakkaata dhuftanii akka laayikii gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Egaa peejii kana irratti barumsa waa'ee iPhones, waa'ee Androids akkasuma waa baay'ee asirratti poostii godhamutti jira. Barumsi kuni kaffaltii malee kaffaltii tokko maleedha jechuudha. Kan asirratti darbu namoonni barumsa kana qooda irraa fudhachuu feetan karaa peejii kanaatti dhufuudhaan akka irraa baratan jechuudha. Akkasuma hiriyoota keessaniif ammoo viidiyoo asirraa kana yogguu laaltan sheerii gochuudhaan jechuudha. Qaqqabsiisadha. Maaliifini isin amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo laaltan ofii keessaniif yoo beektan namoonni hin beekne jiraatuun ni malu jechuudha. Isaan qaqqabsiisuun ammoo dirqama isinirratti jechuudha. Kanaafuu ofii keenyaaf beekna jettanii laaltanii bira darbuu osoo hin tahin hiriyoota keessaniif sheer godhuu qabdanii. Akkasuma ammoo obboleeyyan keenya peejii tana irratti barsiisaa jiran nama 5 isaanii hundi isaaniiyyuu peejii tana irratti admiinidha. Meeseejiin isin peejii tana irratti barreessitan hunda isaanii bira ni gaha. Kanaafuu isaan jajjabeessuu qabdu, laayikii gochuufii qabdu, koomentii gochuufii qabdu. Akkasuma gaaffii qabdan asirratti gaafachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo peejii keenya kan dhuunfaa keenyadha. Kana duraas ni beektu. Warroonni hanga ammaatti hin beekne yoo jiraatan liinkiin feesbuuka keenyaa kan dhuunfaadha. Viidiyoo kanaa olii jira. Liinkii san irratti tuquudhaan gara feesbuuka keenyaa seenuuttanii ilaaluu ni dandeessu. Achumaanis yaada keessan nuuf himuu ni dandeessu. Peejii keenyallee taayimlaayinii keenya san jalaa kan sheerii goonee argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa baay'ee tokko isin galateeffanna jechuudha. Peejii tana hiriyoota keessaniif invaayit gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kan biraadha YouTube chaanaalii keenya jechuudha. Egaa YouTube chaanaalii keenya jechuudha. Namoonni hedduun asirratti nu hordofaa hin jirani. Fakkeenyaaf bakka sarchii kanatti jechuudha Qulqulluu Hassan kan jedhamtu jechuudha. Chaanaaliin kun kan isiiti viidiyoon asirratti gadi dhiifame ni jira. As keessa seentanii jechuudha bakka subscribe jedhu kana haala kanaan tuquudhaan san booda viidiyoo isheen asirratti gadhiiftu kana hordofuu hin dagatina. Akkasuma laayik gochuu hin dagatinaadha. Waan baay'ee nama barsiisu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma ammallee kan biraadha. Kan biraadha Jamaal Abdul Qaadir kan jedhamu jechuudha. Innis asirratti viidiyoo hedduu daawunloodii yookaan poostii nuuf godhaa jira. Kanaaf isin as keessa seentanii kanallee subscribe kan jedhu kana haala kanaan tuquudhaan san booda viidiyoo isaa kana laayik gochuudhaan liinkii isaa hiriyoota keessaniif erguudhaaf akka hin irraanfanne isiniin jedha. Ammallee kan biraadha Oromoo Saamsang inni jira. Kanallee as keessa seentanii viidiyoo kana daawwachuudhaan subscribe gochuudhaan liinkii isaa hiriyoota keessaniif sheer akka gootan jechuudha. Kan biraadha ammallee ni qabna Jaabir Ahmad kan jedhamu jechuudha. Kanallee ni beektu feesbuukni isaadha Gaaddisa Odaa kan jedhamudha.
kana inni kanallee haala kanaan subscribe gootu jechuudha. San booda viidiyoo isaa kana ni daawwattu jechuudha. Hiriyoota keessaniif ni affeertu. Dhumarratti ammallee barsiisaa mangistii ni qabna. Barsiisaa mangistii kan jedhu kana jechuudha. Viidiyoon asirra ni jira. Kana viidiyoo asirra jiru kana seentanii daawwachuu ni dandeessu. Achumaan ammoo subscribe haala kanaan ni gootu. Egaa haala kanaan chaanaalii keenya kanneen jechuudha asirra jiran kana hunda isaaniiyyuu barsiisaa mangistii, Jaabir Ahmed, Oromoo Samsung, Jamal Abdul Qadir, Qulqulluu Hassan kan jedhaman hunda isaanii laayik gochuudhaan jechuudha, subscribe gochuudhaan, liinkii isaadhaa hiriyoota keessaniif gochuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka chaanaalii kana waliin guddifnu abdii qabna jechuudha. Viidiyoo hanga ammaatti viidiyoo 70 oltu chaanaalii kanarra jira. Namoonni gaaffii gama keessatti nu gaafatan, gaaffiin isin nu gaafatan irra hedduun isaanii as keessa waan jiruuf yoo dhuftanii as keessa seentan salphumatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Dhuma irratti chaanaalii jechuudha teelegiraamii irratti kan Oromoo Saamsingiti. Oromoo Samsungidha. Liinkiin isaadha viidiyoo kana olii jira. Liinkii san irratti yogguu tuqtan haala kanaan isiniif fida. Amma naaf bakka broadcast kan jedhu kanatu jira. Naannoo kanatti isiniif join kan jedhu tokko isinii dhufa. Joinii ni gootu. San booda wanta ani asirratti poostii godhu hunda argachuu ni dandeessu jechuudha. Chaanaalii kana irratti gaaffiin gara fuulduraatti gaaffiin gaafatamu waan jiruuf isin ammoo join gochuudhaan wanta nuti gadhiisnu nu hordoftu. Akkasuma gaaffii yogguu isin gaafanne gaaffiin akka itti nuuf deebiftan iimeela keenya irratti yeroo gabaabaa keessatti gaaffii tokko gaaffii badhaasa qabu asirratti akka baafnu abdii qabna jechuudha. Kanallee join gochuu hin dagatinaadhaan jedha. Egaa kana fakkaataa liinkiin keenya hundi isaadha viidiyoo kana oli jira. Maqaa waliin fuulduratti isiniif barraa'ee jira. Irratti tuquudhaan keessa seenuudhaan laayik godhaadhaa, subscribe godhaadhaa jedha. Baay'ee isin jaalannaa, isin kabajna. Ulfaadhaa, galatooma.